السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الحمد لله قلني خربيتي حال ما هند خيستو سجنتان تينيا سجنتا ترباني قافي في ديبي إلى وجي والقبتي قافين تربان دبري خيستي وأنت كتكوان هفي إرّا تمرّي غرّ قافي أرّان تناتي دبرّم قافي تربان دبري خيستي قبرة هيرومي وخان فودي قبرة بيتمي قبرة بلسومي قبري هيرومي نمني بلساتك توكو يو قبرة فودو بربادي أكنمتي هنا يممو جنيت تري ولاغالي يو قوتة ملي تدراتي سقاقانما في الراسو داتشو بلسني دبمو يوخان مهري بلسا دبو يوخان بلسني إسا نمسن جالتشو دبو أي هيرومو اتهيرومو ددو خنافي أماس بلسني مال يفتهو بلت يفتهو إسا جل جراتشو دبو حالا خنا نمني قوتته قبر فودو أكدن ديو يو أولاغالي خنا هنقوتنه قبر فودو را بلسما فودوتو الروياسي قبرتي هندبر مويتو قبري هم فودمو يو خنا هند دبي قبر فودا قرو قبري فودسان المون نمسني قبرتاتي مالف قبري فرين قبر را أرقمتوس تانما أبا قبر سنقبو وانتا تبجتشا ilmaanis firii gabrittii sanirraa argame waan ta'eef ilmaan khasaatahuu hin danda'u ilmaanilleen gabra tahaa jechuudha. Kanaafi gabra fuudhuu shari'aan ni dhorkite nama ulaagaalee kana guuttate malee nama rakkoon tun itti jirtu taate malee. Eegas yoo gabri bitame hoggaa jennu gabri akkamitti bitama? Namnummaan gabra san fuudhe yoo gabrittii san deebi'ee rabbiin guyyaa keessaa irraa jijjiiree maallaqa argatee qabeenya argatee gabrittii san kan bitu taate nikaan isaa san ni bada. Infasakha nikaahuhaa jedhan. Nikaan badeeti gabrittiin san milkii isaa taati. Milkii isaa jechuun gurgurachuu ni danda'a akkasuma ittillee fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Kuni waa'ee gabraatti wajji wal qabatee gabrii zamana dur keessatti turullee shari'aan gabra bilisoomsuu kana hedduu itti kakaaste islaamummaan gabra bilisoomsuu namni jechuudha muslimaa yeroo hedduu gabra faayidaan gabra bilisoomsuun qabdu gabri ati bilisoomsite san ijji nama sanii ija teetirraa ibiddarraa fidaa taati qaamni gabraa san hundinuu qaama keetirraa fidaa tahaa gabra bilisoomsuun sadarkaa gurguddoo akka qabdu shari'aan islaamaa dubbattee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam saabaa irra kakaasee nama tokko gabra kuma fa'aa bilisoomsuu ture gabrummaa jila haala sanii fi gabra bilisoomsuu keessatti islaamummaan gahee guddaa qabaachuudha dubbatama kana waan hubatamuu qabu jechuudha saniif eegasii yoo gabra san fuudhuun ni danda'ama waan jedhu gabri eega taduraatii gabra san maal godhe ni fuudhe eega fuudhe boodaan qabeenya argatee gabra san yoo bitu taate ifumaaf bitatu taate nikaan san badeen garuu eega bite boodaan yoo bilisoomse bilisoomsinaan alagaadhaa gabrittii san nikaadhaan fuudhuu ni danda'a jechuudha. Kun kana fakkaata. Gaafiin itti aantu maaharii waan jaanii wajji wal qabatee maaharii dubartiin tagagdeenii fi heerumtuu mahariidhaatu jira. Mahariin tunoo waan akkami? Maharii tana mahariin dubartiif kennamtu mahariin san guddoo ta'uu malti xiqqoo ta'uu malti. Garuu mahariin san waan bitamuu ta'u waan gurguramuu ta'uudha qabdi malee mahariin waan bitamuudhaafis hin taane waan gurguramuuf hin taane yoo taate mahariinis sirriin taatu. Saniif mahariin waan yoo ni binna jaanillee gatii qabu ta'uu qabdi waan ni gurguramu yoo jaanis gatii qabdu ta'uudha qabdi malee maharii waan gatii hin qabne waan bitamuu hin taane gurguramuu hin taaneen mahariilleen hin taatu. Fakkeenyaaf akka
islaamummaatti waan najisaa takka bituu fi gurguruulleen dhoorkaadha. Waan najisaa saniin mahariin waan najisaa saniin godhuunis dhoorkaadha taate. Akkasuma waan gatii hin qabnellee fakkeenyaaf firii qamadii takka yookaan firii boqqolloo takka yoo mahariin godha jedhe hin danda'amu. Firiin takka gatii hin qabdu hin bitamtu jechuudha. Waan mahariifillee hin taane. Tahee mahariin tun dirqama moo dirqamaa miti? Arkaana nikaa keessa mahariin jiraachuu baattullee mahariin san haala itti dirqama taatu jira. Garuu yoo maharii hin dubbatin fakkeenyaaf fuudhaa fi heeruma tokko keessatti yoo maharii maqaa hin dhahin fuudhaa fi heerumni san ni bada moo hin badu? Fuudhaa fi heerumni san hin badu ammoo mahariin dirqama maaliin taati? Eega namni san walitti dhufee bultiin jaaramte mahariin dirqama maaliin taati? Maharul mislii waan jedhanu jira. Akkaataan mahariin dirqama itti taatu karaa sadii hin jira. Haa ta'u namni eegaa wal fuudhanii walitti dhufan mahariin san maharul mislii taaf yoo heeruma san keessatti yookaan ziwaaja nikaa yeroo hidhamu san keessatti mahariin maqaa hin dhawamin mahariin maqaa hin dhawamne maharii hin qabdu jechuun hin ta'u. Maharul mislii jaaniin maharul mislii jechuun maal jechuudha? Maharii fakkaattuun akka isiidhaa itti heerumtu saniitu isiidhaaf maal taha haqa godhama. Fakkaattuun akka isiidhaa namni kun namni akka isiitan hin heerumin hoggaanii fi heerumtu mahariin isiidhaa hangam takka turte. Sallaalamteeti mahariin isii saniis murteeffamtiif jechuudha akka shari'aadhaatti. Fakkaattuu isii hoggaa jennu obboleeyyan isiidhaa haa ta'u ilmaan obboleeyyan ummaa isii haa ta'u ilmaan haboodhaa haa ta'u ilmaan adaadaa isii haa ta'u ilmaan adeerranii haa ta'u kun hundinuu laalameeti mahariin isaan sanii akkamit turte jaam. Isiinis mahariin yoonii fi hoggaanii fi silaa nikaan hidhamu san mahariin maqaa hin dhawamin maharii fakkaattuu akka isiidhaa jaameeti ilaalamtee mahariin fakkaattuu akka isii obboleeyyan isii haa ta'u ilmaan adeerran isii haa ta'u ilmaan adaadaa isii haa ta'u ilmaan haboo isii haa ta'u kun hundinuu laalameeti mahariin fakkaattuu akka isiidhaa san nama saniifis murteeffamaa jechuudha. Tahee yoo bikka nikaan hidhamu sanitti mahariin maqaa dhawamu baatte mahariin maqaan dhawamne mahariin hin kennamtu jechuun hin ta'u jechuudha. Haa ta'u immoo mahariin guddachuu qabdi moo xiqqaachuu qabdi? Mahariin sun akkuma gandi hundinuu aadaa adda addaa waan qabaniif jecha akkuma aadaa sanitti illee yoo taate garuu bikka kanatti rakkoo maharii wajji wal qabattee jirtu maharii qaaleysuun maharii hoggaanii fi fuudhaa fi heerumaa maharii ol kaasuun dogoggora guddaadha. Sun waan hin barbaadamne. Ammoo namni tokko yoo jaalate wanni abbaan jaalate riijijjiin dalloo akkuma jaame sanitti yoo maharii biliyoonaan godha jedhanii danda'a ni danda'a. Garuu qaaleysuun san fuudhaa fi heerumni sanillee barakaa akka hin qabne gooti. Maaliif albarakaa jaan maaliif fuudhaa fi heeruma keessatti kan mahariin isaa xiqqootu barakaa qaba jaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam. Kan khafiifa jechuudha mahariin isaa khafiifa a'zamu barakaallee qaba. Cinqamee namni maharii irratti humna qabu gaafa dadhaawate eega bultii keessa dhufanoo maaltuutu wanni silaa barbaadamu mahariin waa xiqqummaatu gaha. Mahariin xiqqishoos numa geessi jechuudha. Mahariin qaaleysuun kun waan hin barbaachifne. Maharii qaaleysuun dogoggora yookaan sagaggaanummaadha biyya takka keessa heddummeessiti. Maharii san laaffisuun namni fuudhaa fi heerumatti ka'ee maharii laaftuudhaan akka fuudhu akka heerumu yoo tahe maaltuutu ulfaata. Dogoggorri dalaguun ni ulfaatti. Waan gaariitu biyya keessallee faca'a. Fuudhaa fi heerumnillee barakaadha rabbiin keessa godha. Saniif maharii qaaleysuun hin barbaachisu akka shari'aadhaatti. Ammoo akkasii namni tokko jaalatee yoo dandeettii qabaatee maharii wayyaan kafalate dhorkama. Shari'aan nama maharii wayyaa kafaluus hin dhorkine. Ammoo irra caalatti kan jaalatamu mahariin waa xiqqoo tahuutu jaalatama.
barakaa illee qaba jechuudha. Fuudhaa fi heerumni sanilleen fuudhaa fi heeruma barakaa qabu ta'uudhaaf mahariin san xiqqaachuutu barbaachisa. Sun barakaa keessatti gooti waan ta'eef jecha saniif warra waan shari'aan jettutti dalagu rabbiin haa godhu. Yeroo hedduu bikka hedduutti namni biyya adda addaa keessatti aadaan adda addaa illee yoo jiraatte bikka kana keessatti dogoggora hedduutu tahaa jechuudha. Maharii hidaabarra ol fuudhanii qaaleessuudhaan namni kuni kan fuudhus fuudha sodaatee tan heerumtus heerumarraa fagaatee namni kuni gama dogoggoraa fa'aa deemuu waan maluuf jecha maharii san laaffisuutu barbaachisa. Yeroo takka takka biyya takka takka keessatti kan agarree biyyoottan islaamaa keessatti mahariin warri ganda sanii manguddoon akka fakkeenyaaf abbootii gadaa jedhamu yookaan manguddoon biyyaa jedhamtu ijji biyyaa a'yaanul bilaad walitti qabamanii wal mari'atanii mahariin hanqanaa ol dabruu hin qabu jedhanii waan takka murteeffatan. Kun shari'aadhaanii miti. Shari'aan hin murteessine. Mahariin hanqana ta'uu qabdi jettee shari'aan hin daangeessine. Qaala'uu qabdii rakkachuu qabdi hin jenne. Garuu tahee namni walitti dhufee akkasii yoo murteeffate san aadaa isaaniiti akka aadaatti iddoo isaaniitti maharii san yoo murteeffatan hin dhorkiti shari'aan hin dhorkitu akkuma mahariin ol hin kaane daangaa itti godhatanii sun qixaatallee walitti dukkaayyatan waan bareedduudha rakkoo hin qabdu. Ammoo akkasiitu sunnaadha yoo jaan dogoggora. Maharii namni muraasni walitti qabamee maharii gatii ol fuudhee qaaleessee qaaleessuu kanaa sunna yoo jees dogoggora. Kaan walitti qabamee maharii gatii qaqqabee rakisheessuu kanaa sunnaadha yoo jees dogoggora. Ammoo haa ta'u shari'aan qaaleessuun fi rakiseessuu osoo hin tahin iddugala taatee mahariin yoo xiqqoo taate barakaa qabdi jette shari'aan. Xiqqoo san ammaasis kan humnaan xiqqeessan osoo hin tahin mahariin xiqquma yoo taate malee wanni namni walitti dhufee humnaan ni xiqqeessina jee saniin osoo hin tahin mahariin gad xiqqaachumaatu bareedaadha barakaadha qabdi. Yoo ammoo sunnaa san daleena jaanii niyyaa sunnaa saniin maharii xiqqeessina jaanii sanirra walii galanis innamal a'maalu binniyyaati niyyaa isaaniitiin sunnaa san ni argatan. Ammoo gad xiqqeessuu sunnaadha hin jaamu yookaan guddisuutu sunnaadha osoo hin tahin mahariin yoo numa xiqqaatte barakaa qaba ziwaajni san waan ta'eef jecha maaliif ziwaaja sahabaa keessatti warra mahariin isaanii ol kaatees ni jira ziwaaja warra mahariin isaanii xiqqootis ni jira. Garuu irra hedduun maharii waa xiqqishoonii fuudhaa fi heerumni sahabaa iddootti gaggeeffamaa ture. Kanaaf nutillee waan kanarraa wanni guddaan hubannu mahariilleen namni wanni san mas'uuliyyummaa itti gaafatamummaa maharii murteessuudhaa harka jirtu maharii san xiqqeessuun irra jiraachuutu qaba. Wanni sun waan gaarii hawaasummaa bareedduu uumti jaalala warra wal fuudhuu san idduttiis taatii barakaadha taatii. Eegasiif mahariin san xiqqaattee meeshaa isaan waan isaan achi boodaan barbaachisu raashina waan adda addaa san bitachuutu irra caala mahariidha jaanii maallaqa hedduu dhangalaasanii humnallee if laaffisanii eegas boodaan gufuun takka takka itti argamuun eega bultii keessa seenan akka gufuun takka takka ittiin argamneef mahariin san xiqqaattee waan achi boodaan jiru saniif rakkoo saniif haajaa itti bahuutu irra caalaa. Suniifi kun laalamee bikki kuni furmaata godhachuu qaba. Namnummaan rabbii fi guyyaa akhiraatti amanee namni mu'minaa tokko bikka kanatti wanni inni ilaaluu qabu iddugala tahee maal tahuudha qaba haala iddugalaatti tahuutu irraa eegama. Dubartiinis bikka sanitti mahariin tiyyaa ol na kaatu ta akka abaluufaadhaa gadiin taha jettee maaliif iffannisuun hin barbaachisu bikka sanitti. Yoo mahariin tiyyaa keessaawuu jechuudha akka shari'aadhaatti haanaa ta'u yoo jaan maharuma waa xiqqishoon taati fuudhaa fi heerumni sanillee kan barakaadhaati tahaa. Mahariin makiinaan dhufu qabdii maarreen dhufu qabdiin suni dogoggoraa suni bidaadhaa jechuun ni danda'ama. Tanaaf warra waan dalaganii fi waan dubbatan keessatti ergamaa rabbii jala deemu sallallahu alaihi wasallam fakkii gaarii godhatee isaan jala deemu rabbi nu haa godhu sheenaa duniyaa akhiraa jala rabbi nu haa baasu. Nuura ilmiitiin dukkana wallaalaa jalaa illee rabbi nu haa baasu. Wallaalli dukkana ilmiin ammoo nuura kana qabatee warra deemu rabbi nu haa godhu. Haqaas haqa tahuu arkee warra jala deemu rabbi nu haa godhu. Sobaas soba tahuu arkee warra irraa fagaatu rabbi nu haa godhu.
warra haqa tahuu arkee diduus rabbi nun godhin warra soba tahuu osoo beekuu dhiibuus rabbi nun godhin warra soba dhiibu jechuudha warra soba milkeessuuf deemu sanii fi warra haqaan deemu haquma fudhatee deemu haquma dubbatu kan haqumaan waa hundaa'u injifatu rabbi nu haa godhu sobaas rabbi nurraa fageessu warra sobaan deemullee rabbi nurraa fageessu warra haqaa rabbi haa jabeessu warra haqaatiif rabbiin haqarraa kaarrasaa qee haqa cinaa rabbi haa dhaabbatu yeruma hundaa'u haa inni ni qallata malee hin muramu jechuudha sobni hangam fedhe yoo guddatellee galma hin gahu saniif warra haqa qabatee hadhaa qaba haa inni kun qabattee deemuun haqa sanii waa hunda bira dabru rabbi nu haa godhu sheenaa duniyaa akhiraa jala rabbi nu haa baasu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك من نبيك محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته